السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين جلو دكتور عبد السيد كابا جمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوب كيتي أرقمتانو هرّا ودوغم مچيسان النسني دفه ودوغم مچيسان كل مو مالي جتشون كيسان نول أورومون دمك أورومون كرا آرتيتين دمك إجرا ماليف دمك وقاباي اتدول أورومو سالتانا أورومو أفان كان كي قدس أورومو آرتي كي قدس Oromo sirba olmaan Oromoodha laayikii gochuu bari viyuu gochuu fi ilaaluu fi bari jennee iyyaa turre dammaqe baga gammaddan Oromoon hin dammaqe amma immoo keessattuu erga girrisaan jedhame maqaan nuuf bahee as girrisuma ta'eetuma nu boonse yaa salaam sirba Galaanaa Gaaromsaa dhageessaniittu hin dhageenye taanaan deebii dhaggeeffadhu Galaanaa Gaaromsaa ofishaal jedhi achirratti dhaggeeffadhu gizee sadi afur irra deebii dhaggeeffadhu silaan quufamoo sirbisa Galaanaa Gaaromsaa nu maraache sirba ajaa'ibaatiin Oromoonis nu boosaa jira eda Galaanaa Gaaromsaa sa'atii namni rafee jirutti sirba sana gadhiise sa'atii 8 keessa namni 71 daawwatee jira amma namni 71 daawwachuu jechuun seenaa Oromoo keessatti waan jabaat sa'atii 8 keessa mallee ganaa sa'atii 10 sa'atii 12 sa'atii guyyaa tokkotti miiliyoona galchuudhaaf abdii guddaa qabna jechuudha. Yoo akkanatti wal utubnee artiistota keenya kan warra kaanii jaratti akka jarri inaafanu akka jarri maaliif an keenya akkanan taane jedhanii abdii nurraa kutattanu gochuu dhiifne maal gochuudha qabna? Ofii keenyaayis of beekne sirba jarri gadhiisanu sirba jajjabaa akkana ergaa dabartu. Sibiila yoo sibiila tuqara. Yaa sirbachaa dhaggeeffadhee quufuu dadhabee siniin jedhe ati yoo dhaggeeffatin irra deddeebii dhaggeeffadhu unadhu sirba san callisnaan sodaanu seetee jedhaa jira bar Galaanaa Gaaromsaa wal agarraa silas wal agarree beekna yaa sirba hiikasaa namni hiikachuu danda'u yaa sirba Galaanaa yaa walaloosaa yaa sagaleesaa laayikii 13,000 qofittiidhaan mallee sa'atii 8 keessa meerra eessa jirtu jabaadhaa warri Oromoo afaan Oromoo beektu sirba Galaanaa Teedii Afroo guyyaa tokkotti miiliyoona galchine irra moo galchine nuyi mar aynee laayikii intini riipoortii goona jennee sa'atii 12 utuu guyyaa 20 sa'atii 24 hin guutin miiliyoona galchine kan Teedii Afroo Galaanaan immoo haftee Hacaaluu Hundeessaa nama Hacaaluu ittobsinu nama walaloonsaaf yeedaloonsaaf wantariin sagaleedhaan illee akka Hacaaluutti bicuusi keessa keenya nu qabbaneessuu danda'u Galaanaa Gaaromsaati. Amma YouTube isaa deemi mee godheera warri jedhu warri immoo walaloo inni sirba keessaa qabatte beemee ijoollee inni nu jenne sun hin oolle jedhe bar hin oolle dubbiin himaa turan yaa ilaahi wallahi Oromoo dammaqsuudhaaf baay'ee nutti fudhate an mataa kootiin Facebook irratti halkaniif guyyaa aboo Oromoo fiilmii yoo ta'e sirba Amaariffaa esti mokirao damo talayaitene isa jedhu dhiisaati maalammanni gubaan keenya kana jedhe afaan Oromootiin isa sii sirbu sana isatti jabaadhu jedhaa ture. Ati dhaggeeffattee taanaan sirbisuun keessa kan keessi seeneen raayikii goota liinkii isaa malee yaa ilmaan Oromoo irra deddeebi'ee sitti hima yoo dhugumaan Oromummaa qabaatte namni dhiiga Oromoo qabdu sirba ilmaan Oromoo tokko buuftee peejii kan keerran gadhiifati mallaqni ati irraa argattu hin jiru peejii irraa YouTube irratti ilaaliif liinkii isaa Facebook irra fa'i akkuma warra soddaa antirii sana warra jara sana maaliif wal guddisuun kana mee peejii irraa maal argatta Facebook irra buuftee gadhiifte maal argatta laayikii 20-30 argattu irraa birriin ati argattu hin jiru garuu artiistota keenyaaf achirratti liinkiin ati maxxansitu ijoollee si jala jiran deemanii ilaaluun jaraaf bu'aa guddaadha miliyoona galeera jechuun rikardii cabseera jechuun guyyaa lamatti miliyoona galchine YouTuber kaampaanota warra YouTube biratti fudhatama argate jarrillee akka faayidaa guddaa itti argatan gochuu qabna ammas artiistota keenyas sirbisin hojjetaa jirtanu yeroo kanatti aartii keessatti waan ciccimaa hojjetaa jiru wanti isin akkaataan itti dhiyeessaa jirtanu baay'ee natti tole
namni immoo intiniidhaan walitti qabe artiistota keenya birraa gammadi galatoomii atis erga aartii Oromootti makamtee sirbi Oromoo baay'ee tokko ol guddatee jira. Andu'aalam Gosaadhaa torbii lama ji'a tokko keessatti miliyoona 2 wayi gale. Obomboleettiin torbii tokkotti miliyoona 1 wayi galte. Kanaan achi maaltu gaa nu boonsu jechuun kanaam Oromoon dammaqee of bare jechuun kana. Yoo of barte akkanatti sitti tola afaan keetiin. Mee dhaqaatii koomintuma dubbisaa obomboleettii jalatti galaanaa jalatti. I am from Kenya. I love you Oromo people. Gaafa jarri jedhanii akkanatti sagalee sana unatanii nutuyyuu laayikii goonaan nama addunyaa bira gaabar yoo nuti laayikii heddummeessine addunyaan akka argitu godha. Aartii keenya guddisuuf laayikiin nu barbaachisa. Warri dislaayikii gootu harki kan kee dumujoo ta'u. Miqqeenya maaliif sirba ilmaan Oromoodhaa dislaayikii goota hin beektu moo wallaaltu dhamaatu maaliif harki namaa dhaqee dislaayikii gadi godhaadha. Maaf ilaaltare erga dislaayikii gochuu intini jette. Daataa kee fittee dhaqxee ilaalin dislaayikiin godhin. Laayikii godhi yoo dandeesse addunyaa bira haa ga'u. Wal jajjabeessaa miqqeenyaa walitti taatanii dislaayik. Warri amma yuutuubii irraa fuudhee geesse liinkii isaa feesbuukii irra maxxansu. Peejii irra maxxansu warra inaaftota dislaayikii godhu sana. Garuu ala feesbuukii irra geessanu akka waan sirbi afaan Oromoo wahii peejii jaraa irratti dhaggeeffatamuudhaaf Oromoo jaallatanuu fakkeessu jechuudha. Miqqeenyaa jennaan. Miqqeenyaa siniin jennaan jedhee bara. Ummata inaaftota Oromoon garuu waggaa kana kan har'a waggaa kana sa'atii 6 keessa 10,000 gadi takkaa namni ilaalu. Yoo danate gaa isaa Oromoon dabbaqe yoo sa'atii tokko sa'atii 24tti namni 10,000 laale sirbi Oromoo 10,000 ilaalame adda nuti ta'a ture. Har'a garuu sa'a 8 keessatti namni 71 laaluu jechuun jijjiirama waggaa tokko keessatti dhiibbaa nuti godhaa turreen jijjiirama aartii afaan Oromoo keessatti dhufeen waan guddaatu hojjetamaa. Kan har'a immoo sa'atii 8 keessa 71 laalle kun gaafa immoo kana caala Oromoon dammaqe sa'atii 8 keessatti miliyoona 1 akka galchinu abdii guddaan qaba. Kun dammaquu jedhama. Dammaqiitii hojjedhu waan gaarii yoo hojjette si boonsa artiistonni keenyas jajjabaadhaa waan akkana nama boonsu hojjedhaa. Sirba Fayyisaa Furii torbii tokkotti 500,000 wayi galchitanii miliyoona galchaa. Innillee abdii horata Oromoon akkanatti na duuka jira. Hamilee kan konaaf eege Fayyisaa waggaa 8 bare jabaanne akka inni sagalee isaa damma sanaan nuu dhufu isallee gochuu qabna. Tokkittii kana baashee akka inni baduu ta'uu hin qabu. Yoo Oromoon bira dhaabbatee si duuka jirra. Fayyisaa keenya sagalee kee damma sanaan itti nuu dhadhoosi. Aartii Oromoo guddisi sirba jaalalaas nuu baasi sirba qabsootis nuu baasi. Andu'aalam Galaanaa Gaaromsaa obomboleettiin maal jedheen sitti ma innoo hundumaa nu maraachaa jiru Oromoon mee hundi kee harkisin dhukkubin haasaan koo kun akkuma sirbi sun yoo laayikii godhame nama baay'ee bira ga'u haasaan koo kun immoo warra dislaayikii godhu bira ga'e akka jarruuf yaadatanuuf ati immoo haasaa kana laayikii godhi haasaan haasaaru kana laayikii godhi akka namni biraas argee deeme Galaanaa Gaaromsaatiif artiistota Oromootiif achitti laayikii godhu akka jarri liinkii fuudhanii yuutuubii irraa gama feesbuukitti liinkii fi'an liinkii malee gadi buusanii daawunlood godhanii akka jarri feesbuuk irra feene namni hariin dhaggeeffachuudha qaba. Yoo akkas hin taane wal utubuun hin jiru jechuudha. Wal utubaa, wal jajjabeessaa, waliif tumsaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Rakkoon keenya fiilmii Amaariffaa yoo ba'e jala banee hudduu banee YouTube keessa sa'atii 1 daqiiqaa 45 sa'a 2 laalaa bula. Birrii meeqa kalakkaa'uuf hin beeku. Kan Oromoo diraamaan akkamii yoo hojjetame hin laaluuf laayikii 1,000 goonaan du'eera baqqaase. Diraamaa Oromoo hojjetu yoo 1,000 godhe bakka ishee miidhahee faaraanoo Oromoonoo ofuma tiffatta bar. Piraankii adda addaa yoo ta'e kan jara kaanii jala fiidee piraankii godhaa oolta. Laayikii godhaa oolta. Kan kee hin jabeeffatu. Namni mana ofiin bareeffanne mana namaatti fiffiiguun itti gallisaa manuma kee waan ta'eef manuma kee qulqulleeffadhu manuma kee jajjabeeffadhu. Yaa Oromoo kiyya dammaqi of baruun hunda caalaga. Of baruun hunda caalaye. Of baruu Galaanaa Gaaromsaa sirbi kan kee onnee nu tuqee jira. Baga itti nuu dhoofte biltsiginnaan ergaa jabaa kana gaafa dhaggeeffattu maraatti.
akkasi like deemaati YouTube Galana Gaaromsaa officially jedhatti like share galatooma naqalatanii faayatu sin jaalladha